Ishi ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa kan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneefi humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee ishee dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisu barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa garfadhatee itti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Harmee Boonee akkam jirtu nagaa keessanii? Nagumaa? Nagaadha gooftaa galatu. Ani Maaster Sharafuddin jedhama. Jimmarraa isinii bilbilan jira. Rabbii obsa isinii faa kennu isheetti immoo biyyeen haa salphatu. Itti wadoon akkasii isin hin ga'ini. Isin harmeedhuma Booniiti miti? Mucaa moko mucaa dhumaati ishee dhumaarraati. Ijoollee dhumaati mucaa dhumaati? Ishi mucaa dhumaati ishee teellaa namni hin jiru. Abbaan qabdi abbaan isaanii erga du'e turanii. Yatiima isinumatu guddise jechuudha? Rakkinumaa nan guddise qoraanuma funaanee gurguradhee ma ittiin guddise ijoollee sadarkaa kanaan ga'e. Amma akkasii haa ta'u rabbi obsasni haa kennu. Mee akkaawuntiin Tolanii jedhu keessanii? Tolanii eenyu jedha? Tolinee Naggasaa jedha. Tolanii Naggasaa. Egaan kaayyoon koo inni guddaan akkaawuntiin nama biraa akkaawuntiin sobaa akkaawuntiin hin taane akka hin maxxanfamneef kan harmee kana ifaan ifatti akka isin bira qaqqabuuf kaleessaa kaasee dadhabaan ture. Hara garuu kunoo akkaawuntichis isin bira qaqqabee jira. Egaan waan qabdan irraa osoo hin tuffatin akkaawuntii harmee keenya irratti waan qabdan namni darbattan risiitii isaa koomentii jalanaaf kaa sheer kooppii liinga riipoost gochuudhaan viidiyoo kana nama hedduu biraan ga'an isiniin jedha. Lattumaan ofiifuu didee jira keenya. Waan sadii irra sin gaafanna. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 yoo dheeytanillee Waaqayyo duwwaatu gaariidha jira. Ani Waaqaa miti jechuu jira. Akkamitti gaarii naan jettuu jedhee dubbata Yesuus. Eegalee. So Rabbi fayyaa isiniif haa kennu inshallah hotta. Sanii miti. Bar la ilaha illallah. Abu deebisuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf mokkora maqaanuma mokkora. Mokkora jenne malee deebistanii hin deebi'u. Kuni waan deebi'u miti. Akkas. Wallahi. Jabakaatu nu buuse hotta taaptaap godha. Kam takkana jedha ustaz? Eenyu shabakaan na buuseen? Hin beeku tokkuma jira maal hin beeku. Ni ungalle. Waasi gaafadha. Quraana keessaa suuraa Baqaraa 65 deebi'u. Wangeela Yohaannis banime Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 42 kana banime. Dubbisaa hin qabu wangeela furaa. Ayyee nan dubbisa. Maqaa Waaqayyootiin hin dubbisa moo maqaa Abumuwaaziin hin dubbisa laata? Waaqayyo dubbisa. Okay, akkana jedha. Yesuus deebisee Waaqayyootu abbaa keessan ta'e ana in jaallatu turtan. Anoo Waaqayyo keessaa ba'een anoo Waaqayyo keessaa ba'een dhufee as jira isatu ana ergee malee ana ofiin hin dhufnedha. Allahu Akbar. Gifti. Asirratti gaaffii maal ture?
Wasadi Yesus ofii dhufe moo nama isa ergee jira takka jedhi. Yesus Kiristoos Waaqayyo keessaa bahee dhufe jettee amantaa? Lakki waaqayyo keessaan baane waaqayyo keessaa wanti ba'u hin jiru. Wangeela diddegaa kan boonare. Yesus Waaqayyo keessaa bahee moo Maryama keessaa bahee? Mariam keessaa ba'e. Waaqayyo keessaa bahee kan jedhu kunoo. Yesus Akkamitti deebisee waaqayyo keessaa ba'a? Waaqayyo Itoophiyaa keessan ta'e ana in jaallattu turtan anoo Waaqayyo keessaa bahee dhufeen as jira isatu ana erge malee. Akkana dhageessee? Yesus Waaqayyo keessaa bahee moo Waaqayyo keessaa hin baane? Lakki akkamitti waaqayyo keessaa waa baasu taasisa? Akka kanaafuu akka si sobee jenna moo wangeela sobee jenna duba? Tokko. Sagaleen Waaqayyo siif hin jiru daagi dhugaa siif salaamu alaikum. Dhugaa keef inni fne siifati ati hin amanne. Ayi jechuun isaan akkamitti waaqayyo keessaa wanti waaqayyoon dhalullee dhalchullee waaqayyo keessaa wanti hin ba'u wanti waaqayyotu qixxaatu tokkollee hin jiru. Ati islaamaa bar. በነገራችን ላይ isin sirrii jirti ustaaz. Yaa sirrii jirti yaa. Wanni confuse nu godhe wangeela malee isin sirrii jirti. Waaqayyo keessaa waan ba'u yaa hin ba'u waaqayyo keessaa. Keef akkamitti afaaniin ba'amoo garaadhaan ba'amoo cinaachaan ba'amoo moo gara biraatiin ba'a keef yaani akkamitti waaqayyoon akkas jedhama si. Ammas kun lamaan warra kota ammas ka wangeela Yohaannis matireef dubbatteessan Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 ilma namaa isa waaqarraa dhufe jedha. Ilma namaa waaqarraa dhufe foon uffatee Maariyamirraa dhufe hin jedhu. Akkas. Inni Yesuus giizii gara maarree deemsin jetti gara Giriikii biyya Giriikii nu geessiti ammas Roomaa fa'aa nu galchiti. Ayamma nuti kan isin yeroo gara gaaffiin keessan Yesuus waaqa lama waaqa mitiidha miti. No akkasuma hin jenne nuti jechuun kan waaqayyo keessaa beekan kanuma. Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u kaa. Amaariif isaallee akkasuma jedha ustaaz laal. Amaariif isaa. Yesuus waaqa miti. Nuti waaqannee lamaan Yesuus uumaa miti. Uumaan tokkicha abbaadha. Garuu kan nuti hin amannu namaaf waaqa walitti taraarsaan hin amanna malee Yesuus waaqayyoollee miti. Waaqayyoollee ta'e hin beeku. Nabiyyoota hundaa bar nabiyyoota hundaatu jidduu ilma namaatii fi waaqa Museen ilma namaatiif waaqa jidduu walitti fidaa waan akka gartee karaa waaqaa yaamaa jechuudha. Abrahaam ergamoonni hundi karaa rabbiin erge karaa waaqaatiif waaqayyoo tokkicha barsan karaa waaqayyoo barsiisan waaqaaf ilma namaatu guyyaa boru walitti fidu. Waan biraa maali? Laammanni akka amantaa keenyaatti Yesuus waaqa kan nuti jennu nama waaqa walitti araarsaa fida malee kan nuumi illee Yesuusiin miti. Yesuus illee nu humne garuu nuuf abbaa walitti araarsanii amanna nuti. Maariyaati kiristaana amma? Kiristaanaaf taate. No kiristaanni kana tokko hin jiru. Laa ampeentii miti bara. Egaa Adventistiin kitaaba kamiin deemti? Wangeelumaan deemnaa. Protestaantii kitaaba 66 mi? Keenyaas isuma garuu kitaaba Helenji Waayitiin beektu. Waan isi waan Michigan tana kun Ameerikaa na bira jirti kun achi gar. As jirti bar abdi. Duuteetti lakki duuteetti. Waldaansii kun ni jira ka waldaansii asuma jira jaartee asi jaartee Afrikaa addunyaa deemtee ani goote asitti hundeessite kun Michigan la USA. Okay. Na ishee. Intala sanuu dubartii hundeessee bar waan kana. Dhugaamo? Wallahi. Akkam? Ka isiitu hundeessee bar. Ajiib. Yaa. Innaas irratti ustaazi sirrii daggaran Yesuus uumaa miti. Uumaa waaqayyo tokkicha nuume. Okay, kanaafuu islaamni sirri ka. Sirriidha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baranjii dhageesse. Ganama aduun baati nagaa. Yaa salaam. Akkuma warri Ortodoksiin Maariyaamtu nu araarsa jedhanii nuti immoo Yesuustu nu araarsannee amanna. Maariyaam maal araarsiti? Ustaaz salaatiin fokkee? Isaan Maariyaamtu araarsa jedhanii amanu. Maariyaam eenyutu ergate?
Ergamtuu miti Maariyaam. Maalirra maaltu hojii keessa si galchere? Maariyaam Magdaleen, Maariyamoo tan hunda maaltu si ergate? Eenyutu erge biyya lafaatiif maal godhaa jedhanii Waaqayyoon eessuma dubbatee isaan ergate? No ortodoksiin akka amananitti Eenyuun beeka? Maariyaam inni raarsichi jedhu Yesuus immoo faradaa Waaqayyo abbaa moogee hin qabu jedhanii aman. Nuti immoo Yesuus nuuf Waaqayyo walitti araarsaa inni amanna. Namaa fi Waaqaan wal lolee yoom wal lolan? Jannata keessatti. Warri san eenyu warri maal manguddummaa jidduu seenee duba namni Waaqayyoo fi nama jidduu. Yesuustu seene. Amma fakkee safuudha bar ati abbaa kee yoo wal lolte namni biraa dhufee jidduu seenu. Maal jechuun Addamii fi amma Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 3:8 irraa akkana yoo gadi dubbiste Waaqayyoon Addamii fi Daabiloos Seexaan agartee booficha jidduu manguddummaa seenee bar aboo siin nyaate ati godhee boo dhuguma Adam wanni kun intaloo ati naaf laatte kan hojii jiraa dhoete isiin nyaachise anaa miti aboo akkasii bar manguddummaa seenee bar Waaqayyoon yaadattu miti jira Adam hin dogoggoree Waaqayyoon gartee manguddummaa yaammannee baasee gatte hin jira Waaqayyoon ofiif namaan walitti araaramuu dadhabee namaaf jidduu galcha uumamni akkamitti uumama walitti araarsa maal jechuun kunu jecha dogoggoraati gartee walitti lole jechuun karuma Waaqayyoon deebisu Waaqayyoon gartee akkana isaan barsiisa Waaqayyoon dhufee barsiisu namootaan namni akka barsiisuuf ilma namaa saba hunda keessan jaarraa hunda waggaa bara hunda Waaqayyoon ergamoota ergachaa ture kara Waaqayyootti warra gartee akka yaaman malee namni Waaqaan wal lolee maal jennee Waaqaan wal tume hin jiru kuni jecha sirrii illee miti beekta Phaawulostu jecha kana jedha walii galee so mee wangeela of biraan qabdaati Naan qabu taata. hin qabu quraanoo Hin qabu bilbila irraa malee. bilbila irraa akkam godhe bilbiluma san irraa baannaa bar Khalid Abdu assalaamu alaikum Dubbisaa asiin waan simbireeru. maal jettu Biraan qabdani. hin qabu boone ganama aduun ba'aa jirti dukkanammoo kun waa'ee Anillee biraan. waalaikum salaam maashaallah rabbi عليكم siyaala بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waalaikum salaam mee waan waaqaa ما waan دوام yesuus فيكم kana roomee qura takka diidamii takka irraan qaddami lamaa dubbisime fuudhanii Waaqayyoon akka godhan kana jarra kun كنا تكون أي أكسبت rabbii البشر faana ويدي akkasuma dubbisi dhaggeeffadhuu gifti أي ديك دمي تكون راندو بسا ilaa diidamii lama dhaggeeffadhaa waaqayyo namoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'ees sis hin qusatu. Egaa gaarummaa fi humna waaqayyo yaadadhu warra irraa kufanitti hamaadha. Siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kanaa achi atis immoo mukicha irraa hin muramtaa. Siqaa dubbisa jirti. Dabalu. 21 Takka diidamii mee takka diidamii takka laali mee takka diidamii takka akkasiin si'a bifa qirexamatti Waaqayyoon kan godhan jedhu tokko. Waaqayyoon utuma beekanii akka waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman ulfina waaqayyoo isa hin duune bifa namaa isa du'uutti bifa simbirrootaatti bifa bineensa miila afuriitti bifa warra lafa irra munyuuqaniittis diddiranii jedha. Kana eenyu kana fakkeessi Waaqayyo isan duune san namatti eenyutti fakkeessi osuma beekanii Waaqayyo nama godhan gartee nama isuma Waaqayyo osuma beekanii isan duune san ulfina isaa osuma beekanii jarri kun fuudhanii Waaqayyo gartee bineensotattis namattis nama jedhanii geeddaranii fidanii diqqiti lallabu jiran bar. Gifti. Abeet. Waaqayyo beektamu hin beektu. Beeka ustaas. Pheenxeenoo beektimu hin beektu Waaqayyo tokkicha. Akka waaqayyo tokkicha jiru maanduma beeka. Fuudhanii Waaqayyo sana bifa eenyu geeddaran.
Bifa nama. Yesuus namaa miti. Bifa namaa uffatee nama fakkaateen jedhanii. Akkana jedha Phaawulos. Dirqumaan fuutanii Waaqayyoo nama gootan. Bifa namaatti isan duune sana fuutanii bifa namaa kannetaniif. Sammuu akkanaa kana isinirraa haa rukutu. Wallahi Khaalidoo hin jira. Khaalid assalaamu alaikum. Hin jiru Khaalid. Xaahir. Hayat. Maali biyyi lafaan jirtu? Hin dhaga'amu. Inna gaama ustaazi sagalee keessan ni jirtu ustaazi. Jirri hundi mala. Asirra mata. Pheenxee nu galchaa malee nuti kophaa quraana taateen qaraanu pheenxee hojii tola wangeelini. Tole isiniin laala ustaazi dubbannaa hangasu. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. Ustaz, أبد amma araarsaan hin barbaachisu namaaf waaqa gidduutti jettaniire. maal araarsaa maal gono maal ati waaqayyoon wabboomsi kan Yesuus barsiisuuf ture araarsaan maal gartee baratteetuma dubbisteetuma waaqayyoo kee kadhachuu malee si barsiisanii wanni biraa wanni itti gootu maaltu jira. Maal gono gara hundi maza. Waaqayyuma tokkichatti amanii firraati karaarraa miliqee gifti. Egaa waaqayyo tokkicha intal shaadaa qabadhuu jedhan bira hin jiranii nama qabatte inshallah suutaa galuufi. Ustaz, Yes. amma akka amantii keenyaatti nuti sanbata neenna beektu miti. Sanbata neennaa guyyaa sanbataallee hojii hojjechuu nuuf hin eeyyamamu jechuudha. Maal kiristaanii addunyaarra dalagaatu hin jiru kuno? No, nuti hin hojjennu. Ati hin hojjettu guyyaa sanbataa? Akka guyyaa sanbataa hin hojjennu. Mana maadaamii eessa jirta? Ayya amma mana madaamin jira garuu akka amantaa keenyaatti nuuf hin eeyyamamu. Guyyaa keenyaa hojjechuu. Hin ajjeefama namni sanbata irratti ni ajjeefamanii beektaa kan namni sanbata hojjetu. Miti? Sirrii dhannoo. Amma ati ni ajjeefamta ka seera cabsitee jirta. Ay, waaqayyoo beekaa rakkina koo. Hin dhoo. Bara karuma hundaan diigamaa bar wallahi lazim. Karuma hundaan. Amma Itoophiyaa keessatti namni akkamitti dalagachaa tuma oola namni ma dalagataa? Ay, amantaa keenyaatti nama warra bakkee jiru malee guyyaa sanbataa nama Eenyu bakkee jedhe kan bakkee jedhe yeel dhoo akkuma gartee sanbata dalagu annam sanbata irratti gartee ajjeefamuu jedha kadeemee dalagu hawaa barbaadu maal horiin tiisin gadi hin beeyin manaa illee hin beeyinaa jedhaa bar. Ay, hojii fayyinaa hojjechuun cubbuminii fedha ofii gammachiisuuf hojii foon hojjetamu garuu Hin dalagin jechuun manaa hin beeyin jechuun maal jechuu? Ashamoo gaaffii kun isin gaafadhaa. Quraana irraasi suuraa Baqaraa 65 Maal irraa godhu jiran boo jarre? Karaa kana dhiqan faranjiini. Namni keenya karaa laaqaa. Akka dhiqu laalma sirra hin gallaasa qoome. Wow. Good job, bro. We appreciate it. Ya Rabbi. Naa ustaas quraana irraa immoo Ayyee. quraana irraa immoo suuraa Baqaraa 65 irraa namni sanbata neenne saree haa ta'uu jedha. Saree haa ta'u. Deemaa dubbisaa. Saree haa ta'u. Akkas jedha. Aboo hin jedhu. Hin jedhu. Dubbisaa. Hin jedhu. Dubbisina sirraa. Saree haa ta'u. Qeradata wal khanaaziir. Waa bata. Naa sinoo sanbata needdani. Maaf akkas jedha. Maa sanbata? No, warra sanbata warra waan irra warra sanirraa himu jira malee warra gartee asiin duraarraa himu jira bar rabbiin. Gartee warra sanbata keessa daangaa tarkaanfateen haa jedheni. Saree abbaan caalii dhufee koo isin dhageeyini. Saree haa ta'u. Indee. Dubbisaash. Abbaan caalii. Sanbata guyyaa sabti.
Sorry atau jadi. Assalamualaikum. Syekh baca Ali. Baca Ali jiru. Otak kan kabu Quran. Mana kaisa ane tahu tinjiro ni. Makina kaisa jalalai. Si dubis na ko kasare jattan san. Mahal jechu jadi bot. Mahal jechu. Yesus sare si agoru jatte tak. Aku mana ko namu abara ya akhi. Amin jatta makam jatta mamma. Komentar bisa ada nih kan selatu kayak dan nih kayak Yahuda ada. Sama otak. Israel warra garte Yahudati warra sambate eega jedhenya. Seera Musee keessatti kennameera. Seera ba'uu digdama keessatti sanbatee kan jedhu jira. Eka. Wangeela keessani malee wayi Quraana keenya eegaa jedheni hin eeyne hin tarkaaman qurxummiin aloollatina akkanan godhina akkasin ta'ina hin shawwada rabbi shawwaduu hodhan rabbiin achitti gartee isaan biffa isaaniitu isaan jijjiire. Aduun asumaan ta'u natti oowwite abbo. Natti oowweera. Nama meeqa jira nama 557 aboo taaptaap godhamee hanqa abdiin dhufutti miliyoona galchaa dafa innaa sooyinu hanqa miliyoona galu booda sagaleen abdii hin jirtan hin dhaga'amu ustaad sagalee jettan bifti itti himi Taap godhaa. godha Taap godhaa. Ani illee afaan godhaan oromoo jira. afaan maaliiti Afaan TikTokii. afaan oromoo ta'u Afaan Oromoo immoo hin beeku. taaptaap jechuun afaan maaliiti ingiliffaadha Dhugaa hin beeku. Inuma jedhu hin beeka malee. kana godhe jechuun maal jechuu Tuqii. tuqii jechuun bara akkana bara tuqii jechuun akkana jechuun Tuttuqii. akkaati rurrukuti taap yoo jettee taap jechuun akkanatti tuqii jechuu taap jettee bar miti jechee yeroo lama irra deddeebite Tolee hin babareera. dhuguma yeroo jedhu dhugumaan isinitti hima yeroo Yesuus jedhu maal jechuu Isuma sirrii jechuudha. taap yeroo lama itti deebi'a Akka sirriitti godhamuuf. Tawkiid gadi jabeessuu fi dubbiin sana gadi jabeessu akka namaa galu akka jechuun namni waan sana fudhatuuf. Dhugumaan isinitti hima namni anatti amane waan ani arjadhu hundumaa hin hojjetaa jedhee. Meenuu qaree wangeela akka Quraan nuti qaraan bismillaahi rahmaani rahiim. Inna batsha rabbika lashadiid. Kana jennee qaraadha. Mee qaree wangeela kee? Keenyaan qaraamuun dubbifama malee. Dubbisimeeyye? Osoo ijaan hin laalle? Qaalitti moo? Eessaa dhufure? إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كيوتا باشا تربو الجلة جريمة سرباون سربتا Hai, yang keenyaa akkasitti simile kaasutaa sumasin beektan. akkana jedhe wangeela gooftaa keenya Yesuus caafee Yohaannis caafee jetteetu achirra sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisa Waaqayyo ture jalqabumaa jalqabee jedhime itti fufi
Eh, Qidaaseedha. biyyi lafa. Maal qiddaas akkasuma kaa. Dubbisuu jechuun kan akkasuma. Tolchitee tajwiidan qabaa dhiiroo kalaas. Namni nu wangeela nu dubbisu qaroo akkanatti. Kofalti biyyi lafaa tun. Kofalti. Ustaad qottaa ustaada galcha. Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أجي. Waalaikum salam. كيف كم؟ جرتو Nurratti karaa jenneen bar. نين كفلي والله اسمع لقان كل فيه. والله. مو خيري نما irratti arge akka khairii namumtuun dinoo akka keenya tu qananii haara galfatee jiraate bareedee jiraate jechuun feetanii jechuun yaade Wallahi. Subhanallah. Ya Rabbi kiyya. maal godhani gaadhi qanii nama nu baasanu silaa tokko keessanii hundi namaatu haara galfatee qalbiin isaas gammadee ruuhiin isaas gammadee jismiin isaas gammadee jiraachuudha. Aji. Hidayah Rabbi. Irraa taqabbal. Maatiin nagaa ustaad. Ustaad Awwal Qaasim. Alhamdulillah nagaa bareeddu alhamdulillah. Masha Allah tabaraka rahman. Baga jiraattan. Ustaad Awwal. Bilaafiyaa nuura isiniif haa godhu jedhanii nyaadhaa kan barakaa kan ibaadaatti godhataniin kan da'awaa. Biyya keessa jira. Eemirri kun biyya keessa jira. Ajuwaadha. Achumarraa dhufa ganduma kan asiis hin jira Ameerikaa Kaalifoorniyaa kan immoo oomishanii akka biyya sanaatii miti. Kun barka jimmaati. Masha Allah. Jimma buna qabdiin si afar. Nama jimma harka jira malee kan biraati. Allahu akbar. Rabbi haa biqilchu timirallee ka ajwa akka Madiinaa fatanitti nu haa biqilchu obbo. Amiin 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 masha Allah. Waan hunda hin qabdi maal dhabde je. Subhanallah. Wanti dhabeeyyu. Alhamdulillah. Waan garatee timira caaluu qabdi wanni maal jettaniin islaamummaa qabdi. Islaamummaa qabdi. Alhamdulillah. Wanni si dhabdeen jirtu alhamdulillah. Neemaa guddaa qabdi. Wallahi. Guyyuu. Hawaasa jimmaa kana namni hin jaalata biyya hunda keessa namni hin jaalata beeta. Gaafa barachuu dhufan naggadaaf dhufan barsiisuu dhufanis namni hin jaalata akka malee nama jimmaa kana. Jaalata rabbi jaalala keessa kaa'e. Haga namni jaallatu caalaa immoo namni jimmaa nama jaallata beektanii. Allah ajiib. Haga biyyi arsii yoo dhaqxan hargee yoo dhaqxan biyya kam kaaba kibba yoo dhaqxan jimma jennaan hin jaallatama. Dhugaadha dhugaa. Jimma immoo gaafa biyyi biraa dhufe san caala nama jaallata. Wallahi. Yoom guyya tokko rabbi jimma sin fidee jennaan isin keessummeeffadhee ruhii kiyya haara galfachiifadha laata. Bismillah qabla al-mawt. Ya Rabbi. Rabbi umriin waa kana. Keessattuu rabbiin Ustaaz Farhaan garee shaahadaa kana guutuu isaanii jimmatti rabbi fidee jennaan Waliin waa qabu. gaara san jira masaraan abbaa jifaar. Eeywa. Ani amma masjiida keessa jira, mihraaba keessa jira. Kallattiidhuma xariiqaa ra'iisii masaraa abbaa jifaar rakku. Masaraa abbaa jifaaritti ol geenyee gareen shaahadaa abdii Muusaa kan dabalannee Inshallah. guyyaa tokko wallahi viidiyoo bareedaa hojjenna inshallah. بإذن الله المولى. اللهم آمين. يا ربي كي. نواجر أجلس. نونيادا تيمرا. لوغا مركانا نيادا وما هندن دابنا. ربي سنن دوغوتين. Amiin amiin amiin. هندا كيسانيفو. ربي سنن أبو فاروقو. Rabbi jecha isin jaalladha Abu Mu'aazii kiyya rabbi sin. جتانو جالت جتش جالنا وان براتي ميتي. والله. ربي سنن جتا. إنك خطاني بر نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه معاذ كان فينك خطيبر إيكا وبلو ما إسلام أجعلامي يا معاذ والله جريني بر بلا شك إنك خطو سبحان الله سيكا نسيج على دجا يا كيرو جايبا كيرو كان تنامي تيجا تك كانوا تيك توك راتاب تاب جتشا ألتو كلامي تي
fuudhee osoo abaabaa gurguddaan osoo jiru ilal Yamanitti ergee bar tawhiida barsiisuuf. Subhanallah. Waan duraatti itti yaamtu funyoo laa ilaaha illallah jedhanii bar. Ajiib. Subhanallah. Ya Rabbii kiyya guddatteeti. Salaam. Boontu. Qul yaa ayyuhal kaafiruuna kana yaamnamee taraa takka. قل تعالوا إلى كلمة يا أهل الكتاب ورا على الكتاب وصوتات نسلا ولندن ور كتابات تنجر تمال بونتو أما نيلن غرام أنا ورسينتي مرنيا چون قويا مي بسم الله إنسان تحيتهم يوم يلقونه بسم الله جزاكم الله خيرا. يولين بتلاقي يو بيت يا إذا شمر ربي سنعمل كيس ربي ليش هذا كذا إذا ليش ما أذكرني تضحية وقولني وفقوا معتني قرتك كم ربيت قر ديني حقيقتنا موامو جرني قريش هذا كنا هندك كيس ربي عمل كيسو كيس تو قريش هذا ربي عمل كيسو جماعة ديني إسلاماتي دكنا كيس سوا مدير ثاني شمران ثاني أستاذة نصرة كان اللي ديني هذه الأستاذة هي تجاهد في سبيل الله بلسانها وبقلمها وبقولها يا ربي سبحان لها جالته هندما ورقري شهادة كان ربي نوف عمل كيسو ورجال ورديك قرولي ورا أغرتي دا وفي إيقري شهادة جلتا أولولي ورا إرادر ورا جل ربي عمل كيسو ورقري شهادة كان والله جتشنا هنكتا قري شهاداتي واجد شراف قري شهادة ربي عمل كيسو ولا أقول إلا في سجودي في الثلث الليل الأخير اللهم أدعو لهم جميعا لمجموعة الشهادة التي تدعو إلى دين الله وتقول بلسان قولها أسلموا تفلحوا وتقول بلسان قولها أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه المجموعة هي مجموعة مباركة، هي مجموعة مباركة أنشأها الله أو أنشأت بإذن الباري على وجه الأرض، تعمل ما لا يعمل العلماء والأئمة والخطباء على منابرهم في محارب المساجد وعلى منابر الجامعة والجمعة. تعمل هذه المجموعة الشهادة، الله يحفظها ويرفع قدرها ويجعل تواصل الاجتماع لها فوق تواصل الاجتماع من قناة الجزيرة وقناة جميع القنوات على وجه الأرض في أنحاء العالم. أتمنى لها قنوات أفضل من جميع القنوات في أنحاء العالم. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بركة كانوا يا وجينسي كوتا هم الكوفتني تكتشم مع ربي فردا يا مسابقو يبدأ جل ربي سنبرارا كانوا متى نبيوني هندينو كرتي هندي ساني يسوع سلين كرتي علمنا ما كمل كاو ربي تكتشمان لا إله إلا الله جل واقني تقوم عليه هنجرو جبرمان هك عن جبرم هنجرو علمنا ما واقعسنا نبيوتا ملائكوتا إنسي في جني واقعسنا إنسا قدنا في كوتا كانوا مرة دوركو في كرتي فرو في دو كدي مرة فرا واقع يوجل كدي مني في عمته سانو موجين غري شهاداتيس يمل كوفتني ربي توكيتش قفا كبدا
kan naman taane, kan laman taane, kan hin nyaanne, kan hin rafne. Kanumatti yaamaa jirra. Du'aa teessaniifis Rabbi subhaanahu wa ta'ala haaqee balu umrii nuu dheeraadha. Kun hin dagannu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muaz, Alaikum salam. how is you? Good. Okay, my name is Hussein Hassan Ibrahim. I'm from Kenya. The one of my friend today is going to become a Muslim. MashaAllah. Lete. So you can help me. You better than me English. He's speaking English and Kiswahili. Okay, bring him up. Sawa. Video leni diko aralle laf badia jira video leni diko na dibdi. Si erga. Ino je video fungua. Video ina kana network iti zaidam tu le amma baisita kana dibdi. Okay. It's easy. Kenya kana lalaban tarata kame. Hii alikuwa ni sheki yetu sasa kwa Amerika. This guy. Kuja kaka. Brother. Hebu ongea na. Mama, How are you? I'm fine. What is your name? My name is Calvin. Alvin. Yeah. Are you from Kisii or Joluo? Mukamba? Alua. Ah, Yeah. nice to meet you. Nice to meet you, bro. Bandagani, Nairobi. Nairobi ama wapi? Currently, I'm in Siaya, Bondo. Oh, nice to meet you. I was there 1998. So long. Kitambo, long time. I forgot Yeah. Kiswahili. Okay. But I'm Yeah. also good in English. Najaribu sometimes. Hiyo lugha ya taifa. Yeah. So I'm a Muslim. So you say you are a Christian. I'm a Christian and I wanted to convert to Islamic. So that's cool. Let me ask you, do you believe in Jesus Christ? Unaamini Yesu? Yesu? Yeah. Kama nini? Kama Mungu, kama mtume, kama nini? Okay. Jesus Christ is a savior. He's a savior. From what? Yeah. Hmm? From what? He's a savior from what? Like as Christians, we believe that Jesus Christ came to the world to save the sinners. Okay, who sent the Jesus Christ? Oh God, Which God? the God in heaven. We believe God is in heaven. Yeah. Oh, the God in heaven is a father, right? Yeah. The father sent his son, right? Yeah. The Father sent His Son, Jesus Christ. Yeah. Okay, God sent the son or God sent the God? God sent His Son. Okay, according to the verse, Yohana ngapi sijui 3:13. God so loved the world. Which God so loved the God? So the God sent the son, right? Is Jesus the son of God? Is Jesus the son or the God? Jesus is the Son. Okay, he's not the God, right? Okay. Let me paraphrase it clearly. Okay. The Trinity says that there's God the Son, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. What do you say? The God the Son, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Yeah, the Trinity. There is no the word that say Trinity in the Bible from Genesis to Revelation. That's crazy. Oh, Mungu moja, hakuna Trinity. Look, sikiliza vile unasema. Mungu mana, God the Father, one. Yeah. Is the Father fully God? Yeah. Is the Son fully God? Yeah. Is the Holy Spirit fully God? Yeah. How many person? 3. It's 3. It's not 1, right? Yeah. So, how many God are there? There's only one God. Who is the God? Okay. Do you have a Bible in front of you? Kwa Biblia? No, not really. Wacha nitoe Kiswahili Biblia. Iko na Biblia hii. Acha nionyeshe. Hiyo ni Biblia. Unaona sasa? Let me upside down. Ni Biblia.
Okay? Yeah. Wacha nisome John 17:3, okay? It's okay. Wewe ni mtu wa poa, man. Hatutaki makalele. Acha niende New Testament. John, this is Marco. Okay. Johannes, okay, 17:3. Johannes 17. Okay, sikiliza vile Yesu anasema. Yeah. Okay? John 17, Yeah. 17:3 tunasoma nini? Yohana mtakatifu, sawa? Yeah. Anasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee. Mungu ngapi? Moja. Na pekee. Nani unaongea hapo? Who's talking? Who's speaking? It's Jesus, right? Yeah. Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu, na unajua maana na, and you know, na Yeah. Yesu Kristo uliyemtuma. Who sent the Jesus? Jesus is a prophet according to this verse. Yeah. Right? Yeah. You, the only, the true one. Pekee. Pekee maana yake unajua? Yeah, I know. What is pekee? Pekee means one. One. It's Just not two. yeah. It's not three. It's Yeah. not four, right? So Yeah. there is only one God. The Father is a true. According to the Jesus, the Father is the true God. Do you believe this verse? Yeah. Do you believe that Jesus Christ was sent by that only true God? I believe so. That's a Muslim. Yeah. That's a Muslim. Okay, let me add one verse, okay? Tunaongeza. Do you believe that the God has a God? Unaamini The God has a God Mwenyezi Mungu kuna in which Mwenyezi Mungu maybe- mwingine? Wacha nisome hapo John 20. Yohana takatifu But come up 20. again. I've not heard it well. Huh? I've not heard you well. Come up again. You said John? John 20 verse 17. Yeah. Wacha nisome hapo 17. Yesu anasema hivi. Okay. Yesu akamwambia, usinishike. Anaongea kwa Maria Magdalene. Usinimshike kwa maana sijapa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwa Baba yangu, yane ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, yane Mungu wenu. Mungu wangu na Mungu wenu. Yesu kuna Mungu, si ndio? Mungu gani? Kama yeye ni Mungu, Mungu gani anaza? He has a God. According to the verse, Jesus claimed that he has a God. Mungu wangu, Mungu wenu. Baba wangu, Baba wenu. So they're two different things. That's different thing. Jesus he said, I'm descending to my Father. I'm going to my Father, to your Father. To my God, to your God. Yeah, God. Including Jesus, me, and you, we have one God. Jesus cannot be a God because he has a God. According to himself. Mwenyewe anaongea hapo. Wewe unaomba Yesu ama Mungu? Mungu bana, Baba. Oh, I think God. No, not I think God. Okay. Did Jesus worship him or the Father? Jesus worshipped God. God. Do you worship Jesus or the Father? Or you worship Jesus and the Father?
Father. Yeah, in that case, if you do, Jesus Christ, he used to worship in Luke 6, Mm. 6:12. He went to mountain Mm. at night. He worshiped all night the God. Alienda mountain. Anaomba Mwenyezi Mungu kila wakati Yesu. That in the Bible there is no single verse that Jesus Christ is himself claimed that I am your God, the only Peke. Worship me. Never ever. If you find that, I will become a Christian. That's funny, but indeed it's a very true. There's no single verse that was stated so. Then Jesus claimed he is a man. Nimutu. If you go to John, Johanna 8:40, he said, I'm the man who's telling the truth, what I hear from God. You are trying to kill me. So he's claiming everywhere the man came from God. You know, okay, let me ask you. Do you know Mary? Mama yake? Mama. Yesu aliona Mariam anaitwa nani? Anakuita nani? If Jesus saw Mariam, what is he gonna call her? Okay, let me see. What do you call if you see your mom? She call her mom. Mom. If your mom see you, what she call you? Son. Son. If your mom and your dad they see each other, what they call each other? They call each other Bibi yangu, mama ya and wife. Yeah, right? Someone so yeah. Okay, let me ask you. If the Mary see her son, what is she called? My son. If Jesus saw his mother, what is he gonna call her? My mom. Okay. All right. If Mary and the father sees each other, what they call? If Mary and Jesus saw, or if you say Okay. What the Father in the heaven? What is he gonna call Mary? Anaita and Mariam. Anaita nani? Is he gonna call my wife or Mary? Mary. Okay, Mary. Yeah. If she see the Father in the heaven, what is she gonna call? Is she gonna call my husband or my father or my God? Hiyo ni tabu, si ndio? Bala. You know, excuse Kiasi, the phone is almost shutting down. Okay. Watch and follow. I'm gonna follow you.